ميد أورميا جتشي جوخون رفو داف هيو ميك أقدي تخبل أي لما رم جمدا سيقول تهدى سابرو ها جرب بغدا واقو غوتو مي هيوتو مي تيتو ماتا إلكاي جتشي أورميا جوخان خانا خلاستران ديگو جرا جتشو سيقول إني غرتي وني إني تجمدو ديگا خنا المخية جيجة تاخون فايدة في تيجي المخية جميدة رتول المخية خسيديكو المخية خبتي ورجعي ساركو دودو بتي ده دخي غبتي أكفي إغوري تتبعشيسه بنين سادر براديمو المخية خا artistii jaalatama 4 kiiloo siito aaneje akeeka location 4 kiiloo oromoo kenne ija sidhaamsu ilmi keeka Muhammad mucaa harargetti ajjeesanii bineensa nyaachisan san hayyuu hangas ga'usan sigel osoo miseensa isaanii sabboonummaa inni qabu je dubbuma jimaatan irraa harargee zeero deebisan tana hin ta'u harargee kana godhu jecha bineensa nyaachisanii jechu ilmi keekana ilmi keekan tala ji'a sagal garaan guutuu arraan daaburuun dhaddaa jettu ajjeesisiisee bineensaa darbu kana mee if gaafadha buleeyyan waan hin taane nu qabate if gaafadha saniifu wanni namichi kun jaala jibbu tokkummaa caalaan jirtuun sinje tokko ta'e wallaahi mee tokkuma taha walgahii dhufa mana guutaa taha wal ifiin baqata hujiun hojjetin wanni inni jibbu tokkummu oromoon tokko taate amaarri tokko ta'e sigal kanuma wanni inni jibbu amma meeqa ciniinnatan ilaa lidatu ergata aboo jaawar bar wayyaanee nun erganne wayyaaneen Ameerikaa fi Afrikaa ergachuu turte sunu hin erganne bar sigal lidatu qooqee kana dhiisi lidatu liqoombar kana dhiisi wayyaanee muummicha ministeera jeneraala dhugaa sun turte jaawar hin erganne ummata oromoon erganne bar sigal Kiyyaan bar fuudhee oromoo farasti raasi fuudheeti Itoophiyaa warkaa fudhatee bar amaara kiyya naa deebisirratti abiyyi wanni jaawar akka jibbuuf amaara kiyya kan harkaa fudhatte naa deebisi fannoo tiyya tan harkaa fudhatte naa deebisi jechuun jira siin galu malee akkam jeetiin siimame wanni abiyyi akka faarsee bulaa jaawar arrabsiisu akkamitti amaara kiyya narraa fudhate akkamitti fannoon anjaaradhee namaaniin fixayyuu narraa fudhatee waraana godhatee na gaddeebisee jechuu aaru jira yaa obboleeyyan kiyya mee xiqqoo takka namni siyaasaa kun maal dalagu jira mee caljaatu malaala maaliif nam tokko irratti ololli kan deema maaliif jibbaa tokko irratti gartee ololli kana deema jiitii mee dhaabbaatiis if gaafadha warri jaawar arrabsitu mee dhaabbu if gaafatu warri faarsituus duraanuu gartee faarsita sirri faaruu ta'etti fuufii jechuudha jabaadhu dubbiin sii galtee jira la saniifu wanni jarrirra wal fixu jiru wanni ma abiyyi kana maraatu jiruuf akkamitti amaara guyya meeqa manguddoo gondaritti private jettiin fuudhee wallaahi billahi kan rabbina raga private jettiidhaan ganda zinnaash dhaqanii fuudhanii ani waan isin naan jetteen godhu jira ilma keeysanii amaaraan jee kadhatee dadhabe manguddoo isaanii guutuu qeensota hunda gondarii fuudhanii 4 kiilootti private jettiin fidanii abbootii gadaa seete kan makiinaa caccabduu haadiree tana ergee fi abbootii gadaa tana eegachi ol darbe huubee tana hunda tan isaan matan maratan tana irraa haraati adaamaa tana fidan siigalee oromoo tana kabajaan qabuuf jarammoo private jettiin dhaqee fuudhee jechuudha kadhatanii dadhabanii kana hunda harkaa fudhatee jechuudha inni kan barbaade jaawar kun gartee oromoo farastii kilaasii gartee isaan itti nu hidhan tana keessa taa'eetuma akka asumaa qoffaatti ol darbuu barbaade gurbaan oromoo isaa asuma qabatee itti dhiiseetuma amaara dhaqee harkaa fudhatee amma amaara kiyya deebisiidha wanni itti wal fixu jira amaara kiyya deebisii bakka fuutetti amaara kiyya naa deebisi osoo jaawar amaara keessii deebisee jeeni hagasuma araaramu
abiyyi fixate so saniifu kan hunda wanni keessa sii deemeef tokkummaa hayyoonni kee uumu jiru kana tokkummaa hayyoonni kee leellisu jiru kana sabaa sablammii wajji oromoon akkamitti oromoo warra fincilaan beekamu akkamii biyya jaarra jetti bara ajandaa abiyyi harkaa fudhate jedhani madammari inni juusan harkaa fudhatanii hay akkamitti boodarra gaddeebeetiin an kabashaashaati yoo wallaga dhaqana jeesanii gaganda diigu isa godhanii jechuudha. Duraan bar biyya diigan kaayyoon qaban yaadan qaban yoo naangootti kenne guyya tokko bulchuu hin danda'an maarra jaanii gosaan wal qoodan jaamin ifiifuu akkatti saaxilan gartee mi hayyoonni keenya alhamdulillah rabbil alamin ifiifuu ka biyya diigu ka gosaan nama jaaru ka gosaan oromoo wal ficcisiisu ka gartee amaaraa fi oromoo wal ficcisiisu ka sabaa walirra bobbaasu ka amantiidhaan gartee nama waliin naqu isa tahee mul'atee jechuudha. Jarri inni duraan sabaa sablammiidhaan isin buqqisan isin godaansisan akkana isin godhan je'ee gartee sabaa sablammiin sodaachisuu ture. Dahoo sabaa sablammii warra sabaa sablammiin abdattu warra sabaa sablammii gartee gaachina tahee fi lubbuu fi kennee fi sabaa sablammii san oolchuu danda'u ta'anii mul'atanii jechuudha. Akkamittiin tanan harkaa fudhatanii akkamii jarri guddatee arkamee an sadarkaa tana gabbu'ee gandaan nama cicciree gosaan nama cicciree oromumaan keessaa hin dhufe juu waliin naqee sadarkaan an gartee udaan laakkachuu jiru kanatti gubbaa san ta'anii akkamitti hancufan aggattufanii jechuutu isa gubbuu jira. Maanaan hiika kana maali? Tokkummaa akkamitti sabaa sablammii wajji tahanii ajandaan oromoo booyu biyya diina jechuu amaaran feenu jechuu amaararra bobbahaa jechuu cabsi gati mormarraa muri jechuu ajandaan keessan kana malee biyya jaarra amaaraa wajji wal taana tigree wajji wal taana tigree fi amaara hunda bira kunne ollaa keenyaa wajji akkamitti wal taana oromoon haasawa akkana akkamitti haasoitii jechuutu mataa isa gubee eenyuutu haasawa akkanaa fide kun jaawari bo qabaa jaawar arrabsa qabaa jaawar gattiqeessa qabaa jaawar gabbuusa harargee fi arsii tara waliin naqanii maaliif jaawarichi keessaa beezii qaba janii yaada waan kana arraarra isinii namina beezii isaa diina janiiti miskiina kiyya kana waliin fixanii kun arsiin baraara jeeti mancaa qabatee ce'aa kun harargeen baraara jee mancaa qabatee ce'aa maaliif ce'aan beeku abbaan lola kanaatu eenyu abbaan filima kanaatu eenyuun galleefi jechuudha. Saniifu ummanni keenya wanni ta'uu qabdan wanni hojjechuu qabdan amaara irraa fudhanne abadan biyyiin deebisu amaara fudhanneeti tigrees fudhannee biyyaan jaarra malee abiyyi amaara qabatee tigree qabatee abadan biyya saniin diiguu jechuudha. Beenishaangul fudhannee soomalee fudhanneeti biyyaan jaarra malee abiyyi gartee sabaa sablammii xixiqqaa kana qabatee abadan biyya teenyaan hin diiguu jechuudha. Sigalee Ndebifnu amara abadan ya abiy amara sin debif amara debisan jettee gartee ijaba baasaa ooltamale usuma ijaba baaftu kuttamale siifi amarri gana duyda gara fudhannee jirra amara gurra si calaw gana siifi amarri si faarsanii muusee siin jaanii haguma maduraati sigal haguma maduraati saniifu abadan amaara keenya siin deebifnu amaara keenya fudhanne nuti walii galle biyya takka qabna yoo ni cinna jennes ollaa keenya sigale saniifu akkam ilaamirra walii galleeti oromiyaa teenya jabeeffachaa Itoophiyaa waliin bulchinaa jechuudha. Kana si harkaa fudhanne abadan akka ati barbaaddu sanitti gaddeebinee gana biyya diiguu qabna maarree godhuu qabna mitirkishoo godhuu qabna way abaluu kana godhe haati maarree gosa abaluurra bobbaa kun hin jiru jechuudha. Hayyoonni keenya sirriitti ummata barsiisaa jiran keessaan alaan walii galaniiti ummata barsiifachaa jiran. Ajandaa diigaa nu dhufan maarree nu godhan mitirkishoo nu godhan ammasii juu jira bar
amma isaaniitu bar wali noorzii wal ta'e wal qabatee nu dhufu jira yaaniin gartu piipiin akkana jechuun jirti dur bar oromoo jaabar amaarri yoo nu dhufe mixiqishoo yoo nu dhufe oromoo jaabartu oromoon amma guddatteeti amaaruma sanuu fudhattee ganaa zinnaashuu jalaa fudhan akkana jaalaqii ganaa zinnaashuu bar isatti namantu isan laaltu anarraaraan isiniin jee viidiyooti jalaalti yoon hin allaayifiin dhufin filimeendiin laalti sigale ni hijibani beeyti sigale zinnaashuu waan inni ijoon fudhattu akkasii baay'ee isin jaalata